Doonii Raashiyaa boba'aa fuutee imalaa turte to'annoo jala ooluu ibsidha Ameerikaan beeksiseeti jira. Saba himaa Itoophiyaa bakka buusuun isaatis dhagahameetii jira. Biyyi keenya bal'inaa yeroo ammaan tanaatti faana kan dhageessaa jirtan yoo biyyaan jirtan ta'us dabalootu birraa chaanaala keenya akkuma agartanii laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Dooniin Ameerikaadhaa dooniin Venezuelaa irraa boba'aa fiitee gara Raashiyaadhaa imalaa turte to'annoo jala ooluun ibsidha. Dooniin kunis Ameerikaan yeroo hedduudhaaf Venezuelaa irraa gara biyyoota hundaattuu wanni takkaas hin baatu hin seentu jechuun Ameerikaaniif Venezuelaa to'annoo ishee jala galchiteen booda Ameerikaan yaada kana kennitu. Garuutu immoo dooniin Raashiyaadhaaf imalaa turte kun immoo Raashiyaanii fi Ameerikaa jidduutti guyyaa har'aanaatiif falmii guddaa uumteeti turte. Sababa doonii kanaa ilaalchisee immoo Raashiyaan guyyaa har'aanaatiif waraana guddaa bobbaasuudhaan karaawwan doonii kun irraan baasuudhaanis garba Atlaantik guutuutti waraanaan eegaa turte. Dooniin kun osooniif guyyaa har'aanaa immoo Raashiyaan eegaa jirtu waraana Ameerikaadhaatiin to'atamuun ibsidhaa dhagahameeti jira. Dooniin kun immoo Ameerikaan wanti tokko hayyama kiyyaan irratti bahuu hin danda'u Venezuelaa keessiin jetteen booda dooniin kun boba'aa fiitee Venezuelaa irraa gara Raashiyaa osoo imaltu to'annoo jala ooluu ibsidhaatiin sababeeffachuun ministeerri dhimma haajaa alaa Raashiyaadhaa akkana jechuudhaan ibsa isaa dabarseeti jira. Kanaanis lammiileen Raashiyaadhaa achi keessatti argamaniifis mirgi qabiinsa ilma namoomaa akkaanii beekamuuf jechuufis gaafateeti ture. Garuutu immoo lammiileen Raashiyaa achi keessatti argaman kunneen namoota hedduu yoo ta'anis akkasumas mirgi qabiinsa ilma namaatis akkaanii beekamuuf guutuma isaaniitiif ni gaafannaa jechuun Raashiyaan gaafatteetti jirti. Ameerikaan immoo deemsa kanaati irratti ni ilaalchisee wantoonni biyyattii Venezuelaa jedhamtuu fi biyyoota ollaa isiidhaa marattuu baasu ittiin isiitu hin jirtu jechuun ibsanii ture. Venezuelaan Ameerikaanii mootummaa isaanii Ameerikaadhaan to'atamees biyyattii haala takkaa ofiirratti tasgabbii hin qabne ta'uu isiidhaa erga mirkanaa'eef dooniin kun immoo guyyaa 224 irratti gara 48 wayita dhiyaatutti to'annoo jala oolte. Garuutu immoo doonii kanaa irrattiinis Ameerikaanis gara isiitiin osoo akka hin baafanne jechuun barbaadaadhaa kan turan. Raashiyaanis doonii kana osoo akka waraana Ameerikaatiin hin qabamne jechuun barbaadaadhaa turan. Garuutu immoo isaan lachaneen kana jidduutti dooniin kun qabamee ture. Guyyaa har'aanaatiif immoo waraana USAtiin dooniin kun Ameerikaaniif qabameemis harka waraana USAdhaa galteeti jirti. Sababa doonii kanaatirrattiinis ilaalchisee wanni ibsamee hin jiru. Hoogganaan saba himaa Itoophiyaadhaa kan duraanii Ameerikaaniif aangoo irraa kaafamaniifis bakka isaa namni haaraan bu'uun isaa dhagahame. Manni marichaa muudama aadde Hayimaanoot Sallaqaatiin raggaasiseeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa muudama dura taa'aa abbaa taayitaa saba himaa Itoophiyaa aadde Hayimaanoot Sallaqaatiin raggaasiseeti jira. Muudamni kun muummee ministeeraa kan dhiyaatanii fi walgahii 8ffaa bara hojii 5ffaadhaa kan dhiyaate ta'uunis himameera. Ammajjii takka bara 2026 kan dhiyaate. Yeroo muudama kanaatiinis miseensonni ilaalanii raggaasifamee jiraachuun isaaniitis dhagahameeti jira. Aadde Hayimaanoot Sallaqaa hanga dhiyeenya kanaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uunis hojjetaa turte. Yeroo hedduufis hojii adda addaa qabachaadhaa kan turte. Itti gaafatamaa dhimma koomishinii ta'uudhaan yeroo hedduudhaafis hojii adda addaatis hojjechaa turte. Tajaajila kanaan dura yoo ta'u maleessaas akkasumas ministeera dhimmoota koomishinii fi mootummaa tajaajila waduudhaa ta'uunis yeroo duraatiifis hojjettee turte. Itoophiyaa keessatti kan hojiin isii akkaan jabaadhaa ta'uudhaas beekamuudhaan yeroo ammaa kanaatiifis hojii kana irrattis muudamtee jirti. Manni marii bakka bu'oota waggaawwan darbaniifis gaggeessaa abbaa taayitaa saba himaa Itoophiyaadhaa kan ta'an obbo Samsoon Mokonnon aangoo irraa kaasuudhaan bakka isaa immoo nama biraa buusuun isaaniittis mirkanaa'eeti. Bakkattii isaa kana irrattis immoo aadde Hayimaanoot bakka kana seenuudhaan guyyaa har'aanaa hojii jalqabdeeti jirti. Sababa hojii kanaatirraanis immoo Itoophiyaatti sababii inni aangoo irraa kaafame kan hin beekamin miidiyaaleen Itoophiyaa immoo oduu addaatiin gabaasaadhaa turan. Bara hojii gaarii jechuun namoonni hedduun kan dabarsaadhaatis jiranii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmediifis bakka mariin kana irratti argamanii fi hoogganaa kanaaf maraafuu ammaasis
fuula hawaasaa durattis kan dhiyaate, fuula mana marii durattis kan dhiyaate moggaafame. Kanaanis ministeerri saba himaa Itoophiyaadhaa mararrattu hojiin haaraan jalqabameetii jira. Hanga xumuricha qophichaatti kan daawwattan marti keessanuu laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan nu faana akkaaniif turtii taasiftan isiniin jenna. Miidiyaan keenya yeroo hedduufis oduuwwan adda addaa qabatee isinitti ni dhiyaata. Chaanaala keenya dabalatu bakkuma seentanii laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan nu faana turtii taasisuu hin dagatinaa. Qophiiwwanoota keenya maraati. Oduuwwan adda addaa akkasumas oduu biyya keessaa akkasumas taatee adda addaatii fi wantoota adda addaa mara qabannee isiniif dhiyaanna waan ta'eef oduuwwan keenya mararrattuu akkaaniif hin daganne laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuun qophiiwwan keenya mara akkaaniif hordoftan isiniin jenna. Miidiyaan keenya dabalatuuf yeroo hedduuf oduu babbareedaa ilaalee isiniif ni dhiyeessa.